Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Shoo kun sagantaa keessan sagantaa Maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamu. Har'aan tanagaa odeessa Maayaatiin eegalleetii waa'ee keessummaa keenya immoo seenaa gabaabaa tokko irra isin keenye as istiidiyoo Maayaatti dhufnee jirra. Bakka jirtan maratti nageenya kiyya kan jaalalaa isin biraan haa geessan isinin jaa. Arragaa nama jabaa hayyootaan isiniif qabadhe as istiidiyoo Maayaatti argameetiin jira. Dooktara kabajaa aartistiidhaa gaazexeessaa Muhammad Ahmed yookaan isin hundi nu kabeetan hedduun keessan jechumaa fi Muhammad Qopheedhaa waa'ee isaa yoon haasawe jechuutu na hanqata. Kanumaa fi dooktara kabajaa gaazexeessaa fi aartistii jeetiin irraa gabaabse as istiidiyoo Maayaatti waliin teenyee waa hedduu hanga za'an nu daangeessinu malee irra haasa'u deemna wal gorfanna. Arra anis isinis keessattuu warri daaddaa hiyyaa fi namoota jirtan hundinuu waa'ee ogummaa keenyaa wal qabatee nu gorsuudhaaf ani isa haasa'isiisuudhaaf osoo hin taane nu gorsuudhaaf as istiidiyoo Maayaatti argamee jira. Nadhoo waan ta'eef isaan hin jiru sumaan ja'an adeera kiyyaa adeera Muhammad Qopheedhaa na waliin jira. Waani si argee fi gammachuun tiyya daangaan qabdu. Anis hedduun gammade. Umrii dheeraadhu fayyaa naa ta'e. Alla maganiin siin jaa. Jiraadhatis. Anis kabajee daawwattoota Maayaa illee waa jechuudhaan qabu jechuudhaani as istiidiyoo Maayaatti waan argamteef dhugaa dubbachuudhaaf ammallee irra deddeebi'ee alla maganiin siin jaa qabu. Gaazexeessaa bira ta'anii sanuu Muhammad Qophee bira ta'anii wayin gaafadhaa hoggaan fi jaan suutuma ifa eeggachaa deemuun gaariidhaan isaa. Akkasiimi seensaaf nuu ta'a. Gaazexeessummaadhaanis aartiidhaanis hojiiwwan mootummaa ta'e haaluma waliigalaa aadaa aartii afaan Oromoodhaan yoo wal qabate adda durummaan namoota maqaan isaanii hoqeessaa Muhammad Qopheen tokko san hunda wayirra haasofnee finnaaree. Nu gorsiin jaa jalqaba irratti waa'ee gaazexeessummaa akka irra nu haisuun fedha. Kanaan haa eegannu seensaaf. Gaariidha. Akka biraatiin amma waa'ee gaazexeessummaadhaa akka gorsaa jette. Amma ani eegaan hojii gaazexeessummaa kana jalqabee dogongoraa miti dhuguma waggaa 48 dura. Gaafaan akka kee kanatti taa'ee nama dubbisu waggaa jaarsa tokkoo mi'aana dhiisimu waggaa umriidhaan namni waggaa 48 akkam waggaa 48 duraan carraa argadhee ijoollummaadhaan hojii reediyoon biyya keenyattis reediyoon afaan Oromoo tamsaasniinis haaraa ture. Sagantaa jajjaalatamaa uummata bira kabajaa qabu hojii seena qabeessaa carraa argadhee achi ture. Waggaa 48 gara boodaa kana gaarraa dulloomeetiin irraa maqee qalbiidhaan yaadaan irraan fagaanne amma wanni gammadu akka kee kanatti taa'ee illee miti deddeemee teeppii guddaa akka kiiloo 20-25 baatu kana fannifadhee deemaa hawaasa dubbisaadhaa barreessee akka keessan kanatti kompiitarri hin jiru maal hin jiru haala yeroodhaatiin hojjechaadhaatiin mataa qaqqabadhee hojjedhee guddadhee as ga'e nama kabajee gorfamee muuxannoo hangafootarraa argadhee manguddootaanis eebbifameetiin as ga'e. Har'aan tan immoo atis geessee jirta nu gorsii jetteesa. Waa hedduu sirraa barachuu qabna waan ta'eef hin jeeman. Amma akka gaazexeessaatti namni kana jedhu baay'ee hin jiru yeroo ammaa. Kanaafuu guddadhu milkaa'ii jabaadhu carraa kana naaf kennuu keetiifis galatoom. Namni tokko gaazexeessaa ta'uudhaaf karaa adda addaatiin laalamuu qaba. Keessaa yeroo ammaa leenjiidhaan barnootaan gaazexeessaa ta'uun ni danda'ama. Akka keenyatti kennuma uumamaatiin walumarraa hangafaa fi quxisuudhaan walirraa barachaatuma
osoo leenjii cimaa fi barnoonni guddaan hin jirre fedhumaan kaka'umsa ofiitiin hojjechuudhaan warra guddatee fi amma isin jidduu garaagarummaa guddaadhaatu jira. Isin gorsuun ni ulfaata. Haa ta'u immoo waan jireenya keessatti arkurraa ani lubbuudhaan jiraadhee as gahee miidiyaan Oromoodhaa baay'ee babal'atee guddatee halkanii guyyaa reediyoodhaan, tiiviidhaan, sooshaal miidiyaan karaa adda addaatiin afaan keenya kun akkana babal'atee waan keessatti turre waan hin beekuuf jecha gaafa keenya guyyaallee hin beeku ta'e reediyoon dukkana keessa galgala sa'a 12 booda sa'aa takka dabarsina turre achirraa suuta bahee ganama ammaa sa'aa takka akkasitti ture. Har'aan tan ammoo sa'a 24 filannee laallaa dhageeffannaa. Kunaaf rabbi galata. Qabsaa'ota ijoollee Oromoodhaa haqaaf bilisummaadhaaf eenyummaa Oromummaa kana mataa ol qabachiisuu fi asiin gahuudhaaf qilleensa gaarii, ifa gaarii, aduu bilisummaa tan arguudhaaf warra qabsaa'an wareegaman hundaaf galanni haa gahu jechuun barbaada. Miidiyaa qofa osoo hin taane gaazexeessaanis har'aan tana lakkoofsan qabu. Bara keenya reediyoon akka Oromootti reediyoon Hararii fi Finfinnee raayis tamsaasaa ture walitti yoo dabalamne nam 15 hin guunnu. Har'aan tan ammoo baay'eedha isin. Warri hojii miidiyaa irra jiru warri ammoo kana gara kana dhufuudhaaf leenjiirra jiru barnoota jiru immoo kumaatamaan lakkaa'ama. Yuunivarsiitii baay'eedhaan jira waan taateef. Kanaaf tokko guddina kanaaf beekamtii kennuu hojii kana hojjechuudhaaf warra qabsaa'ee mootummaa naannoo Oromiyaadhaan immoo haala kana mijeesse jijjiirama amma biyya keessa jiru kana warra hoogganu hunda laaluun kabajuun barbaachisaadha. Rabbiis galateeffachuun gaariidha. Kanaaf jecha har'aan tana ani wanni miidiyaa irratti arku waan gaariidhaatu jira. Gaazexeessaan akka Oromootti nuti miidiyaan hojiin gaazexeessummaadha. Hojii hawaasa barsiisuudha. Hawaasa wal barsiisuudha. Hojii eenyummaa keenya mul'isuudha. Hojii uummanni keenya akka if danda'u, dinagdeen akka guddatu, mirga argate qabatee cimsee kanaafeef qabsaa'ee akka galma gahu karaa agarsiisuu, jajjabeessuu, muuxannoo gaggaarii hawaasa bira wal gahuu, booharsuu, aadaa, aartii, beekumsaa fi aadaa uummata bal'aa kana, uummata lafa guddaarra taa'u, uummata aadaa adda addaa qabu kana hunda ifa baasuudhaan mul'isuu, wal barsiisuu, kana hunda kan dabalatu waan ta'eef kana dabalatee immoo oduu fi odeeffannoo addunyaan maalirra jirti, har'a biyyi hundi kamirra deemaa jira, wanni gaariin hawaasa keenya guddisaa maali, karaan itti guddannu, karaan itti if dandeenyu, karaan kana caalaa itti guddannee Oromiyaa cimsinee Itoophiyaa guddifnee biyya kana keessatti hangafummaa keenyaan boonnee itti jiraannu karaa kami ka jedhu kana agarsiisuudhaan jalqabbii gaarii jirtus cimsuudhaan akka hawaasni keenya tokkoomee waliigalee yaadaan waliigalee walit dhiyaatee wal jibba wal gamaa gamana wal harkisuu dhiisee kun gamana kun kara dukkanaa kun kara ifaa kun kara adda addaa wal dhiibuudhaa fi warra seenaadhaan nun jaalanne warra waan hamaa nurratti hojjechaa ture har'aan tanaas eenyummaa keenya guddina keenya hin jaalanneef
akka hin saaxilamne tokkoomnee akka deemnu cimsuu keessatti nagaa waaraa nuuf barbaachisu biyya keenyaaf barbaachisu uumuu keessatti miidiyaan bakka guddaadha qaba. Kanaaf gaazexeessonni amaanaan irra jiru waan guddaadha. Kanaaf gaazexeessaan dura tokko akkaan ani yaadutti ani yoon joornaalizimiin kun irra hedduu tokko dookumenteeshiniidha. Odeeffannoo qabaachuu, ragaa adda addaa qabaachuu, waan hojjechuu irratti baakgiraawundii beekumsa tokko qabaachuu, kanarratti immoo hamma tokko dandeettii uumamaa waa barreessuu, waa tolchuu, miidhagsuu kana lamaan waliif fiddee barnootaan leenjiidhaan cimsitee deemuu gaafata. Hunda caalaa gaazexeessummaan hawaasa barsiisuu waan ta'eef dura ifii baruu beekuu barbaada. Kanaaf kontineeslii osoo adda hin cinne namni an gaazexeessaadha. An uummata kiyya karaa kanaan fayyada. Miidiyaa irratti hojjedha. Gaazexaaraan hojjedha. Televiziyoonaan hojjedha. Reediyoodhaan maal jedhee namni yaadu kanaan milkaawa namni jedhu itti gaafatamni isaa yoo hafuurri hamaan tokko keessaa bahe hawaasa dogongorsu waan ta'eef tokko naamusa gaarii qabaachuudha. Naamusni gaazexeessummaadha. Ati osoo naamusa hin qabne amala gaarii osoo hin qabne gocha hamaa irratti osoo mul'attu deebitee namaan gorsa jechuun hin ta'u. Namni inni sirraa fudhatu tokkoof ifii keetiif fakkeenya taatee mul'achuudha. Lammaffaa fi inni tokkoffaan yeroo hunda barachuudha. Barachuu jechuun miidiyaarraayis, hangafootarraayis, uummatarraayis waa fudhachuu, kitaaba dubbisuu, odeeffannoo wayitaawaa waan jajjabaa haala addunyaa beekuudhaaf yeroo hunda if cimsuu, if haaromsuu kana gaafata. Namni hamma dubbisee, hamma baratee, hamma beeku qofa kan uummata barsiisuu danda'u. Namni tokko har'aan tana warri miidiyaas ta'e warri biraa osoo ifii kitaaba tokko hin dubbifne kitaaba barreessa. Osoo ifii humaa sammuusaa hin gabbisin wayin barreessa, wayin barsiisa jedha. Kanaaf dura waa dubbisuu, mataa ifii cimsuu, dandeettii ifii jabeessuu, namni akkasitti dubbisu waa hedduudha hubata. Ifii isaatii nama hayyuu ta'a. Hayyuu jechuun digriidhaa fi dippiloomaa qofa jechuudha miti. Nama waa irraa qicachuu danda'a. Sana waan amma manni barnootaatti barnoota idileen barnootatti aanuuf si qopheessa. Sammuun kee daran akka misoomu haala si mijjeessa. Kanaaf kan argadhe dippiloomaa digrii maal argadhe kun waan gaariidha. Garuu kun qofaan hin ta'u. Barnoota irratti fookas taatee barnootuma barachaa hoggaa ol deemtu dhiphachaati. Dura waan bal'aa irratti waa xiqqoo baratta. Hoggaa ol siixu amma BA hoggaa barattu waa hedduudha baratta. Gara maastersii hoggaa deemtu dhiphachaa dhufu. Waa xiqqoo irratti beekumsa gadi fagoo jalqabda. Gara PhD hoggaa deemtu waan xinnoo tokko irratti baay'inaan beekta. Kana jechuun barnoota waan guddaadha. Achi booda hoo deebitee sadarkaan barnoota keetii haa jiraatu ifii seeti sammuu misoome kanaan barachuu, dubbisuu, yaaduu, manguddoo irraas waan fudhachuu beekumsa guddaadhaatu uummata keenya keessa jira. Manni indigenous knowledge jedhamu kun beekumsa guddaadha. Uummanni kun uummata salphaa, uummata xiqqaasitti hin fakkaate, uummata sirna gadaa uumee bara. Gadaa kana
caaseeffama cimaadha. Bulchiinsa mootummaadha addunyaa irratti ajaa'ibamaadha. Uummata kana osoo hin barreessine kana uume waan ta'eef beekumsa guddaatu uummata kana bira jira. Hayyee. Seenaa hundeeffama mootummaa naannoo Oromiyaadhaan wal qabatee waan tokko akka irraa haasoftuun fedhe. Seenaa hundeeffama bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti Mahammad Ahmad yookaan Maammoo Qopheenii namoota gahee qaban keessaa tokko ture. Saniin wal qabatee akka irraa haasoftu kan hin fedhe. Waa'ee keessattuu afaan wal qabatee aadaa wal qabatee wixinee ati hojjechaa turte saniin wal qabatee waan tokko akka jettuun fedhe. Ani egaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaadhaa hundeessuu keessatti nama qooda guddaa qabu miti. Qoodni guddaan warra qabsaa'ee haala mootummaa uummanni Oromoo deebi'ee akka mootummaadhaan ijaaramu. Mootummaan kun jaarmee uummataa isa olaanaadha. Uummanni keenya sadarkaa kanarra akka gahu warra qabsaa'e, warra kanarra dhume, warra kana hojjete, warra galmaan ga'e immoo hojii mul'ise galanni jara kanaan mala. Nuti anaa fi namoonni tokko yeroo san akka ogummaatti waan bilchaate irratti amma gargaaruun ni jira. Ani akkasitti waan guddaadha jedhee ilaaluu akkasitti guddaadhaati jettee. Kan hin barbaade ani maaliif akka dhugaadha. Warri lubbuu isaanii wareeganii waa hedduudhaan qabsaa'anii achiin gaan akkuma jirutti tahee yeroo sanitti garuu namni hedduun afaan Oromoodhaan waa barreessuu gara afaan Oromootti waa jijjiiruu jechootuma takka kana saniin barbaade san keessa labsii hundeeffama san qopheessuu keessatti. Naaf galee. Okay. Amma mootummaan naannoo Oromiyaadhaa mootummaa uummata Oromooti. Mootummaa afaan Oromootiin hojjetu. Mootummaa aadaa seenaa uummata kanaa dagaagsuudhaaf uummataas gara guddinaa tarkaanfachiisuuf hojjetu waan ta'eef meeshaa siyaasaadhaa isa olaanaadha. Gaafa hundaa'u san bara dheeraa manni keenya haala keessa ture ni beekama. Amma tasaa wanni kun injifannoon kun hoggaa dhufu afaan Oromoodhaatiin mootummaa hojjechiisuudhaaf dhaabuudhaaf afaanota biraarraayis caaseeffama kana waan jiru terminoloojii fi afaan adda addaa itti moggaasuu labsiilee adda addaa qopheessuu kun dhugaadha ogummaa barbaada. Anis achi keessatti afaan Oromootiin mootummaan naannoo Oromiyaa hoggaa dhaabbatu heera mootummaadhaati jalqabaa mootummaa kana hundeessuu keessatti heerri mootummaa naannoo Oromiyaadhaa isa bu'uuraati. Kana heera kana akka afaan Oromootti akka taa'u waan san kaayuu keessatti dhugaadhaan anaa hojjete waan hayyoonni seeraa fi warri siyaasaadhaa waliigalee hojjete amma afaan Oromootti deebisuudha. Heera mootummaadhaa labsii caaseeffama qaama raawwachiisaa mootummaadhaa labsii mana murtii waliigalaa Oromiyaadhaa kana kan maqaa mootummaarraa jalqabee caffee maal ammaan tana wanni hundi waan laaftuudha. Naman dhibummaa gaafas garuu rakkoodha ture. Tokkoffaa hayyoonni Oromootis karaa jira karaa jira siyaasaan adda nu baase. Nuti hammi tokko mootummaan kun hundaa'uun eega jarri kun fidee asiin gahe bira dhaabbachuun dirqama. Caasaan kun seenaa keessatti maappiin kaartaan Oromiyaa kun Itoophiyaa keessa mul'attee alaabaan Oromiyaa dhaabbatee pireezidantii Oromiyaa maal jedhamee mootummaan kun jiraachuun seenaadha. Kana irratti hirmaachuu qaba. Warra jedhee hirmaate san irratti afaan
Ani waan afaanii gosa afaanii ta'eetiin hojjedhee gaafa san waa hedduudha gaammaa maqaa mootummaarraa eegalee heerri mootummaa kun waa hedduudhaaf keessaa qabaa. Gaafas akkanatti yaannee wanni qophaa'e hin jiru. Namni illee wal gorsuuf illee wal mari'achuuf illee hin jiru. Kanaaf assaayimentii kana yaada kana ergama kana anaaf kenname anaatu fudhate ani mootummaa keessa yookiin qabsaa'ota sana keessa jiraadhee osoo hin taane akka ogeessaatti warri na beeku waan jiraniif na waamanii akkanatti nu gargaariidhaan dhufee seenaa sanis qoddachuu danda'e jechuudha. Kanaaf amma mootummaan heeraa fi labsiiwwan san keessatti waa hedduudhaatu jira. Jechoota moggaasa qaamni mootummaa fi hojiin adda addaa itti ibsamu kana kaayuun hedduu rakkisaadha ture. Caffee mootummaan naannoo Oromiyaa jennee deebinee mana murtii waliigalaa waan adda addaa jennee wanni kaayamu waa hedduudhaatu dhufe. Amma akka biraa dhiisima mana murtiidhaa fuute manni murtiidhaa gaama warri gaafas aangoo qabu tokko mana murtii dimshaashaa jedhaniiti ka'an. Ani mana murtii waliigalaa kan jedhu kana kaa'ee achi jalatti waan jiran achi keessa waa hedduudhaa jira. Heeraa seerota adda addaa jira. Seera wanjalanyaa maccaa jenna malee gaafas seera yakkaa seera hariiroo hawaasaa wanni jedhu kun hin jiru. Kana akka Oromootti kaa'uudhaaf wanjalanyaa maccaa gaafa jedhamu san akka jechaa ture san simaa baluudhaan hojjennaa dur. Amma seera yakkaa jedheetiin wanni kaa'ee wanjalanyaa maccaa jedhu seera kaan ammoo siviil koodii seera fitaabeer jedhanii kuni na dhibee afaan Oromoon hin dhabee dikshiinarii miniingiisaa hiikkaan isaa maalii seera wal qunnamtii namootaa jidduutti rakkoo uumaman hiikuu laaluu ka jedhu waan ta'eef kuni seera hariiroo hawaasaatiin jedhe. Amma waggaa dhageessu akkuma seera yakkaa sanitti akkuma yakkaatti waan dur jiru fakkaata. Garuu gaafasumaan moggaase. Kaan achi keessatti magaa kun abbaa seeraa jiraa abbaa alangaa muudamaa maalee iyyata dhaddacha maal jedhaa waan hedduu jira. Kana irra hedduu kanuma gartee hedduu wanni na gargaare maali? Seenaa Oromoo kana hordofaatu nan ture. Waa'ee Oromoo kana achi dura gaazexeessaa ta'ee hojjetee nama gaazexaa qofa hojjetee miti. Nama qabsoo Oromoo keessattis qooda qabu. Nama aartiidhaanis wanni ta'u. Nama waa dubbisu. Nama hunguddootaa wajji ture. Kanaafuu hedduu gumaacha siif godhee jira jechuudha. Waan hin qabuuf jecha malee amma rakkoodha. Hedduu ulfaataa ture yeroo sanitti. Amma meebii salphaa ta'uu danda'a. Amma salphaadha. Yeroo sanitti garuu jecha tokko argachuudhaaf fi akkatti yaaduu ni danda'ama. Amma shuumata jenna shuumame akkas jedhama dur amma muudama jechaa kana garas oofuudhaaf waan san yaadattee amma namni hoggaa muudu akka aadaatti akka gadaatti muudame jechuun kun ooftee kuni shuumata ka jedhu san bakka inni bu'a jedhee yaaduun akkasii yaadaatumaan kaa'e jechuudha waan adda addaa waan jiran keessaa. Amma even kana qofa osoo hin taane alaabaan Oromiyaadhaa jiraa miti. Amma hoggaa laaltuu kun sirrii miti akkasii jechuu dandeesse. Garuu yeroo san keessatti halluun sadeen kun
seenaa Oromoo keessa jira jedhanii yaaduu qoftiinuu waan salphaa miti. Waan san guruupiin kaayee galateeffamuu qaba. Maaliif alaabaan Oromiyaadhaa gaafas gaammaa qabsaa'otaa fi hoogganoota warra onneedhaa wajji wanni mari'atamu alaabaan kun halluun isaa sadii. Sadeen kana isuma dhugaa fudhanne kun ammallee yoo jiru teessuma yeroo sanitti yaada hammeenyaatiin miti. Yaada hammeenyaatiin miti. Amma gurraachi jala ta'ee diimaan gubbaa ta'ee adiin duraan jala ture walakka ta'ee maaliif akkana godhanii jechuun ni jira. Haasirraa hojjechuun gaariidha yaada kaasuun. Gaafasitti immoo aduun amma ka aadaadhaa ka abbaa gadaa sun akkuma jirutti haa ta'u ka aadaati. Garuu isuma bu'uureeffannee ka mootummaadhaa kan biraa isuma sanarraa gara gaggalchinee adii jidduu keenya odaan yoo irra jiraate odaan ni mul'ata. Aduurra. Adiin ammoo gara garjallaa kana gara alaa yoo ta'e waan adii irratti yeroo maxxansitu halluu lama qofaan mul'ata gurraachaa fi wanni kanaas sodaadhaan wan malee waan san balleessuudhaaf karaa hamaadhaan akka namni tokko jedhu kanaa miti. Wanni hundi yaada san wanni guddaan wanni alaabaan Oromiyaadhaa akka silaa akka naannoleen warra kaabaa kana hoggaa laalte kanuma bosonaa fidan sanuma kan mootummaa godhan keenya immoo kan aadaa keessa jiru san fuunee wanni kaayuun warri waan kana hojjete galateeffamuudha qaba. Kana kun waan nam tokkootii miti waan guruuppiidhaan yaadamee hojjetamee miti ani hedduudhaan dinqisiifadha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota Mayaa kan daawwachaa jirtan sagantaa Mayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhaleeffamaatiin jiru. An qopheessuun sagantaa kanaa Haran ishee tarrafaa faajinaan ja'anii sagantaa keenyarraa keessumaa kiyyaarraa keessumattuu jechuudha. Dooktara kabajaa miseensa mana maree bakka bu'oota uummataadhaa gaazexeessaa aartistii abbaa ogummaa hedduuti ga'an dha'ee fixuu hin danda'u rabbiitu badhaasee ani immoo himuun kiyya dirqamadha. Haasoo gochaa jirurraa waa hedduu akka irraa buufachaa jirtan abdii guddaadhaan qabaa yaada qabdan qeeqa qabdan gaafii kamiifuu immoo MS dursuudhaan 8330 takkarratti nuuf ergaan isiniin jaa hamma maayii sagantaa keenyatti turtiin keessan nufaana haa ta'uun immoo affeerraa kiyya. Akkana dhufnee egaa alaabarra geenye dhabnee bire ani immoo waa'ee faaruu alaabaa Oromiyaadhaa hoggaaniif hin ka'u qaamni kiyya hundi waan ta'e natti dhaga'ama. Ijoolleen tiyya ni faarfatti. Namni hundinuu waa'ee faaruu alaabaa Oromiyaa hoggaaniif Oromoo qofaa miti kaanuu hoggaaniif dhaggeeffatu. Ani sadarkaa sanirra hin jira jee yaadu. Walaloowwan san halli jechoonni itti fayyadaman halli itti filataman jaj gochuudhaaf yookaan qacceessuudhaaf ganaa bikka san hin geenye garuu dinqisiifachuuf immoo mirgaan qabu. Dhugaan jirtu maali? Kan warra kaanillee dhageeffachuudhaaf yaaleetiin jira baay'isawwee kan naannoo biraa jechuudha. Osumaa jechuudha akka biyyatti faarfame faaruun kun hangamta akka namatti tola. Waan waloo wayii qabaacha keessatti. Adeero atummaan irra haasa'e waa'ee faaruu alaabaa Oromiyaa kana. Amma gaa faaruun naannoo Oromiyaadhaa dhugumaa seena qabeessa. Anis hojii kana injifadhee abbaan ummata abbaan mootummaadha. Ani immoo hojjetaa ta'e waan kana hojjechuu kiyyaaf anis gammachuu guddaatu natti dhagama. Yeroo san tokkoffaa mootummaan naannoo Oromiyaa seenaa keessatti maqaa Oromootiin mootummaan dhaabbachuun namoota
gammachuu guddaa itti uumte keessaa tokko ana. Kanatti immoo hirmaachuu kootiin kar tokkoon faarfamaa kar tokkoon ammoo obboleeyyanuma kiyyaan hiriyoota kiyyaanis abaaramaa kan ture niin beeka. Waan siyaasaan gamaa gamana ta'aniif. Silaa mootummaan sun dhaabbachuu baatte mootummaan Oromiyaa dhaabbachuu baatte amma waa'ee miidiyaadhaa amma haasofnu afaan Oromoo akka bal'ate kun hamma PhD akka deeme kun hin jiru. Waa hunda haara jalqabna ture. Kanaaf jecha faaruun mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaan tokko asxaa ittiin beekamu qabaachuu qaba. Asxaan sun odaadhaan yeroo jalqabaa sana bunaa fi garbuu muuqamadii waan akkasitti goonee miti ka hojjenne. Har'aan tana gamaa gamanaan qamadiidha qabaa gubbaadhaan giirii faabrikaati qonnaa fi qonni bu'uuraa faabrikaan warshaan lakkii kan mootummaadha. Kan mootummaatu moo? Egaa Haaya. odaa amma chaappaa kana maxxanfamu laaltu Okay. xalaa mootummaan barreessitu irratti ka jiru xalaarra ka jiru wanni xiqqaan tokko kan jiru Ani waa'ee alaabaa sun asxaa. Haaya. Amma asxaa fi faaruun mootummaa tokkoof barbaachisaadha. Mootummaa taanaan. Mootummaan kun akka namni tokko laaluu miti qeessee laaluu miti. Mootummaa qaama mootummaadhaa sadeenuu qabu. Mootummaa cimaadha. Oromiyaa jechuun bar biyyoota Afrikaadhaa 20 ol caala. Yoo lakkoofte biyyoota tokko biyyummaa maqaa gurguddaa qaban. Biyyoonni meeqa walitti dabalaman Oromiyaan geenyee jira bar biyya guddaadha. Ummata baay'eedha. Mootummaa ummata kana walitti qabee bulchu. Kanaaf mootummaan kun gaafa hundaa'ugaa faaruu qabaachuunsaa faaruun kun hiika anaaf hiika addaa naa qaba. Tokko Oromummaa keenya achi keessatti ibseetiin jira. Yaanni isaa jira. Oromiyaan maal akka taate waan Oromiyaa ibsaa gurguddoon tokko keessa ibsamee jira. Hammam takka uummanni kun wareegamee cinqamee rakkoo keessaa bahee karaa kana ga'uunsaa mootummaa hundeessuu danda'uunsaa akkamitti akka dhufe wanni jedhama. Xurii bara dhibbaa dhiigaan sirraa dhiignee yoggaa jettu xurii gabrummaan xurii hamaadha beektaa. Xuriin fokkisaan gabrummaadha. Amma kanarratti qabsoo uummanni godhee injifannoo argatee kana ibsuun deemnee immoo gara fuulduraa biyya tana akkamii guddifna akkamii jiraanna ka jirus waan hedduudha qaba faaruun kun. Oromiyaa irraa jalqabee jechuun Oromiyaa haadha seenaa guddaa handhuraa Oromoota galma sirna gadaa amma kana uummanni hundi waan beekuuf waan ibsu hin qabu. Garuu hiikkaan isaa guddaadha. Oromummaadha ibsa Oromiyaadha ibsa. Ibsuu qofaa miti. Faaruun kun tokkomsaadha. Yeroo jalqabaatiif uummanni Oromoodhaa uummanni tokko uummata tokkoo miti jedhamee cunqursaan adda addaa irratti gaggeeffamee afaansaa afaan akkas kun afaan Arsiiti kun afaan Qottuuti kun afaan Gallaati kun maal jedhanii maqaa adda addaatti baasanii uummata tokko akka waan uummata afaan tokko hin dubbanne hayyoonni biyya kana keessa piroofeesar maal jedhan tokko televezyiinirra bahanii barasan ati ijoollee ta'uu dandeessa hin jiru. Oromoon tokkoo miti. Ifatti dubbachaa turan. Afaan isaa tokkoo miti jechaa turan. Faaruun Oromiyaa garuu bahuun barattoonni Oromiyaadhaa bahaa lixatti kaabaa kibbatti seentara kanarrattis bakka hundatti afaan tokkoon faaruu faarfate. Afaan isaa tokko ta'uusaa kan itti agarsiifate. Deebi'ee immoo Oromummaa isaatiin bakka takkaa dhaabbatee alaabaa isaa ol baafatee faaruu sana faarfachuun isaa bakka guddaadha qaba. Tokkomsaadha.
yaada waliif fida. Namni ijoolleen jalaa dhuftu Oromiyaa haadha seenaa guddaatii biyya kanaatti kana jedhee akka baru jalqaba. Kana hunda gargaare waan ta'eef kan ammoo mootummaan naannoo Oromiyaatis caffeen waltajjiin guddicha uummata Oromoodha. Hoggaa hojiisaa jalqabu bakka bu'oonni uummataa dhaabbatee faarsu waan ta'eef wanni guddaadha. Kuni faaruun kun bara dheengaddaa Finfinnee keessatti waan uumame ni yaadatta. Maaliif akkasitti wacame? Warri maaliif maali siidaa wareegamtoota maa dhaabbattan, calanqoon maa dhaabbattan, achitti maa dhaabbattan isin hin barbaachisu. Wanni nuti isin goone inumaatu ka'uu hin qabu. Nama isin gabroomsee akka malee isin godhe sanas wanni isaa tuquu hin qabdan, namni wajji faarsuu qabdan warri jedhu faaruu kana irratti waca akkam akka uumame dheengaddaa ni yaadatama. Wanni sun maal agarsiise? Wanni hojjetame sun dhugaa ta'uu isaati. Faaruun sun faaruu sirriidhaa ta'uu isaati agarsiisa. Warra eenyummaa namooma Oromoo fi sabaaf sablammoota hin jaalanneetu akkasii wace. Kanaaf gumaachuu hankeetiin immoo galata guddaatu siif malaanjaa maqaa daawwattoota maayaatiin kanumaan wal qabatee ammayyuu taanaan Maammoo Qopheen faaruuwwan 50 ol hanganaan beeku jechuudha. Qopheessuudhaani nama rabbiin kenna addaa kenneef keessaa tokko. Akkasiimi wayin kijibe. Amma gaa Jechuun faaruuwwan hedduu qopheessita ammayyuu namni minaalbaata namni hin beekne yoo jiraate asumaanis akka beekanii fi dhuguma gaa rabbi si kenne dhugaa dhagaa itti addaa qabaa dhiiroon jaabar halkanuma takkaan faaruu takka dhimma tokko irratti qopheessanii baasanii ijoollee leenjisuun istiidiyoo galuun jira. Nama sagalee yadalee atitti baasee san wajji waliif fidu eenyuun naaf ta'a jechuun filachuun jira. Waanuma takka irra naa haayitti gara dhimma keenya kaanitti dabarna. dhugaa dhagaa amma duraan sirboota adda addaatii baasaa ture. Sirboota baay'eedhaan baasee artistoota hedduudhaan huradhe. Kanaaf Oromoodhaaf bu'aa gumaache. Amma immoo zamana boodaa kana ammaan tana wanni narraa tola waan Egaree biyyaa ijaaru. kana waan ta'eef jecha amma faaruu daa'immanii kanarratti xiyyeeffadheetiin hojjedhaa. Faaruu Oromiyaatii jalqabee haga ammaa dhoggaan laaluu hoggaan akkana laaluu afaan keenya qofaa miti. Afaan Amaaraa ka mootummaa federaalaati ka bara dheeraadhaa akka onni ta'u carraa guddaa argatee guddate jedhamu warri afaan Amaaraatiin hojjetus faaruuleen hojjechuu irratti an hoggaan laalu ka jaraatis waan hin dhageeffamuuf qulqullinaanis baay'inaanis hamma kiyyaa namni hojjete ni jira jedhee hin yaadu. Oromiyaa kana keessatti misoomni akka dalagu, nagayinni akka dhufu, ispoortiin akka guddatu karaa adda addaatiin wanni irratti hin hojjetin hin jiru baay'eedha. Dabree federaalaattis afaan kaaniinis ni hojjedha. Hoggaan na afeeran amma kunoo Adwaan godambaan muuzeemii guddaadhaatu akka biyyaatti barana eebbifamee achirrattis daa'imman achirra faarsan faaruun sunis kan kooti. Afaan Amaaraa sunu. Kanaaf jecha faaruu baay'eedhaan hojjedhee. Kanaaf galatoomiin siin ja'a. Dhugaadhaan bara dargii keessatti hojii jalqabee jalqin akkuma aangoorra dhufeen jechuudha. Achii fi amma jidduu waan jiroonni wanni niin hubadhee irra guddaa siyaasaan biyya keenya sooshaalizim kan jedhamu barattoonni wanni Awurooppaa fi Raashiyaa fi Chaayinaadhaa kana ayidooloojiin alaa dhufee akkam akka nu bocolee hubadhe.
siyaasaa tokkummaa nama dhabsiisu. Siyaasaa waaniin ayyaade namni hin yaadne diina kiyyaa dhabamuu qaba kan jedhu. Ka ifii wal arrabsuu wal ajjeesuudha nutti dhale sirni sooshaalizimii sun. San keessaa bahuu dadhabnee har'aan tana warri sirna san keessa ture har'aas dhukkuba san daa'immanitti dabarsanii har'aas rakkoo akkasii keessa jiraachuu kana ajaa'iba osoo hin taane na gaddisiisa. Eeyyisaa wanni akkasiin nutti dhuftee biyyaafis hin tolle wal fixuudha uumte haphaa fi me'isoon jedhamee adda bahee akka biyyaa wal nyaate achiin siyaasa adda addaatiin adda bahee namni karaa adda addaatiin ilaalchi wal danda'uudha. Yoo walii galan yoo walii gallee walii galla yoo walii galuu baannes hammarraa walii galuu san irratti wajjin jiraannee kaanii suuta wal mari'achaa wal sirreeffanna yaada jedhu kun dhabamee namni karaa adda addaatiin walitti bu'uun uumamuun hedduu waan nama gaddisiisaati. Wanni kun yoo dhaabbate malee akka biyya keenya keessatti rakkoon itti fufuun natti mul'ata. Kanaaf ammaan tana bara amma jijjiirama kanaan waan dabree dhiifamaan araaraan haa dabarruu haa irraanfannuu wayitaa namni waan dur hunda homa dur kakaasaadha haloo fi hijaa kaasaadha walitti deemuun deebiteemmaas waan haara uumte walitti bu'uun kun karaatti dhaabbatu irratti waliin akka hojjetamu namnis akka walitti dhiyaatu kanarratti wanni hojjetamaa jiru cimee itti fufuu qaba yaada jedhuun qaba. Namoonni gama kanaan ammaan tanaa akka nuti akka ummataatti jabaannee cimnee argamuudhaaf waan dur irratti if booda yaadu osoo hin taane if dura yaadu garaa bal'achuu. Hayyee wal qabatee waa'ee haasawa barreeffama haasawaa hangoota olaanoo hanga gubbaa jechuun amma danda'amutti nama barreessu kuni if danda'ee ispiichii yookaan immoo haasawa namni aangoo qabu takka irra haasa'u waltajjii irra bahee haasa'u san barreessuun mataan isaa if danda'e kophaatti ogummaadha. Akkuma sadarkaa addunyaatti yoo ilaalle jechuudha. Ati immoo kanaan kennaan kun waan addaatiin dhageega. Tokko kanaan wal qabsiistee tooftaan itti fayyadamtu maal akka ta'e dhaloonni itti aansan sirraa barachuudha qaba. Kan lammataadha tarii barreessitee kun hin ta'u dhiisifaa. Namni siin jee yookaan abbaan aangoo qabu san kan barreessiteef hadhiseefaa yookaan mudannoo addaa kanaa wajjin wal qabatee kan qabdu yoo jiraate. Gaariidha. Amma waan gaarii kaaftee mootummaan naannoo Oromiyaa hundeeffamaa kaasee hamma jijjiirama amma dhufee kanaatti barreeffamoota waltajjii adda addaa irratti ayyaana adda addaa irratti sagantaa adda addaa irratti barreessuudhaaf dura namni akkanuma fuudhee waan ati barreessite namni ni dubbisa jechuudha miti. Warri kun nama barreessuu dadhabee miti. Nama ifiifis dubbachuu danda'u. Garuu yoo abaloo hojjete wayyaa jedhameeti. Maaliif ati nama sammuudhaan bilchaate ta'uu, nama kitaaba dubbisu ta'uu, nama seenaa aadaa beeku ta'uu, siyaasaa fi istiraatejii mootummaan ittiin deemu nama beeku ta'uudha dura. Kana qabaattee dandeettii waa barreessuudhaa itti dabalaan waan kana hojjetta. Namni tokko namni biyya bulchu hojii adda addaatiin qabama. Taa'ee tasgabbaa'ee waa tokko hojjechuudhaaf barreessuudhaaf yeroo hin argatu. Kanaaf ati kanaan gargaaruun addunyaa irrattis waan itti fayyadamu.
Fakkeenyaaf amma warri Ameerikaadhaa Obaamaan gaafa aangoo irra bahu spiichiraayitaroota nama 4 qaba ture. Ameerikaa keessatti namni haasawa barreessu wannidha muudamaadha. Muudamaa guddaadha. Amma Ameerikaatti aangilii addunyaa kan adda baasaniiti ka Afrikaa irratti xiyyeeffatu jira. Ka Middle East naannoo Arabaa ka Far East Chaayinaa fi warra baha fagoo kanarratti wanni jiru ka Laatiin Ameerikaa irratti Yurooppii fi kanarratti warra ispeeshaalaayiz godhe qabataniiti hogganoonni waan gara sanii hoggaa wanni godhan abbaadha qaba jechuudha. Bifa saniin qophaa'ee itti yaadameeti kan hojjetamu. Maaliif namni biyya bulchu maaliif waan barreeffame dubbata? Afaaniin dubbachuurra barreessanii waan bilchaate dubbisuu kamtu irra wayya hoggaa jettu. Impromptu speech wanni kanumatti dubbattu yeroo uummata dura dhaabbattee waan hin barreeffamne ati duree biyyaa pirezidantii naannoo yookiin taatee dubbattu afaaniin waan dubbachuu dandeessa. Waan gaarii dubbachuu dandeessa. Garuu rakkoodhaa jira. Maaltu jira? Waan hin barreeffaminiif tokko waan hin dubbadhe jette keessaa waa tokko ni irraanfatta. Egaa gatteesse booda kana sila kanoonni lammaffaa waan dubbachuu hin qabne si afaanii ba'a. Kana maaliifin dubbadhe eega gatteesse booda. Si galee maaliifin kana dubbadhe deebitee dhiifama jechuun hin ta'u. Si galee waan sadaffaa ammas waan ati amma namni harka sii rukutee maal jedhee si gammachiisa. Gammachuu kanaan waan hin taane waadaa seenta waan boru dalaguu hin dandeenye. Kanaan isinii godha, kanaan isinii goosisa, waan isin gaafattan kan hunda akkasiin godhettee fa'aa waadaa seenta. Dogongortee waan hoggaa mana deebitu, hoggaa hojiitti deebitu, biiroo deebitu abuuba jenne eessa jira cinqabdu. Si galee? Wanni mirqaansee fa'aa. Afaaniin dubbachuun gaariidha gabaabsanii dubbatanumaa miti. Garuu dabree akka waliigalaa jechuudha. Kun yeroo hunda uumamaa osoo hin taane garuu wanni afaaniin dubbamu tokko afaan kee waan jechuun qabne si afaanii baha. Waan silaa immoo dubbachuu qabdu keessa qabxii tokko waan irraanfattuutu dhufa. Akka nama jedhetti immoo waadaa seenta waan hin taane waan silaa suuta laalla barreeffama irratti hoggaa ta'e itti yaadameeti ogeessi tokko namni politishaaniin sirriitti barreesse san abbaanis irratti daddabalatee hoggaa wanni ta'e waan bilchaataadha. Dogongora baay'ee hin qabu jechuudha. Kanaaf nama gargaara wanni barreeffame. Bifa kanaan barreessuun kiyya irra caala namummaa kiyya akkaan cimsu, sammuu kiyya akkaan cimsu, akkam kitaaba dubbisu, saabjektii adda addaa irratti, dhimmoota adda addaa irratti waan san hojjechuudhaaf, baagiraawundii waan tokko barachuudhaaf, waan hin dubbisuuf akkaan dubbisuu na cimse. Kanaaf jecha ofii kiyyaaf yeroo hunda barachaatiin ture jechuudha. Kanaaf jecha waan namni dubbisu laafaa ta'eefi miti. Wanni qopheessu sun cimaa waan ta'eef. Haumsiin jiraa mitire. Ni beekama abbaan. Akkamittiin miidhagsee akkas. Fadhaadha waan ta'eef hedduu bareedaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan sagantaa maayaati. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan yeroo murasaa kanatti kan isiniif dhaleeffamaatiin jiru. Haasoo keenyaan turti taasisaa jiru waa irraa qicachaa akka jirtan abdii guddoodhaan qaba. Turtiin keenya ammallee itti fufaa yaada qabdaniif immoo MS dursuudhaan 83 takkaan nu biraan gahaan isiniin ja'a itti dhiyaadha. Mamma qopheen akka riqichaa mootummaa fi artistoota biyya alaarraa dhufan hoggaanii fi rakkoon uumamee yoo nufi nu jala akiramee amrii ta'ee yoo rakkoon tokko yoo namni dhukkubsatee takka waltajjii irrattis haa ta'u si argina.
keessattummoo akka riqichaatti jeeqaniin kaasee fi rabbi rahmataa godhuu fi adeeroo Ali Birraadhaa. Warri lubbuudhaan jiran kanneen akka Shantam Shubbisaa hedduun isaanii even jiila afran qalloo san hoggaanii fi galuu namoota gahee olaanaa qaban keessa ati adda dureedhaan eeramta. Akka irraa haasawuutu fedha waa'ee kanaa jechuudha. Haala hin mijjooyne san keessa teesseeti haala mijjeessaa fi turte jechuudha. Kanaaf mee maal jetta waa'ee kanaa ilaalchisee akkamitti onnanni san kutannoon san maal yaaddeeti hoggaanii fi isaan gara biyya kana keessatti hoggaa galan kan haala mijjeessaa turte bakkuma jirtu sanitti waan dandeessu gumaachaa gochaa turte amma hoo quba qabdaa dhiiroo warra lubbuudhaan jiran kana wal quba qabdanii keessattuu warra biyya keessa jiran kana hariiroon jiru ammaan tana maal fakkaata kanuma gabaabsitee akka irraa naa haasuun fedhe. Ani karaa tokkoon ogeessa aartiitii kennuma rabbinaa kennee fi kan hin tattaaffiyyaan guddifadhee aartistoota saniin jaaladha. Nama Oromoo hojjetu, nama aadaa fi seenaa irratti hojjetu, ka barreessu, ka wallisu, ka suuraa kaasu, ka fakkii hojjetu, hundumaa nama aartii keessa jiru, ka fiilmii hojjetu. Jarri kana hunda niin jaaladha. Warra na duraa akka abbootii kiyyaatti kan hangafootaatti ilaala. Warra har'aan tana si dabalatee akka ijoollee xiyyaatti ilaala. Kanaaf jecha ani artistoonni haalli akka mijaa'uuf jireenya isaanii hojiin isaanii akka milkaa'u yeroo hundaan hawwa. Osoo danda'ee waa hedduu nama godhuu danda'u wanni osoo danda'e. Kanaaf ammaan tana yeroo dabree bara rakkoo keessatti artistoonni gara sababa siyaasaatiin biyyaayis babbaqatanii warri gurguddoon ala akka turan ni beekama. Biyyatti galuulleen rakkoo akka turan ni beekama. Akka tasaa ani mootummaa keessaan hojjechaa ture. Jarri kun namni biyya yaade, namni dhaloonni isaa yaade, warri ka raamataa godhuuf ka adeeroo Ali Birraadha. Warri uummanni jaalatu. Uummanni dhaloonni kun ijaan argee isaanii wallisuu, isaanii taphatu. Arguu hedduu hawwaadhaa ture. Isaanis warri fagoo jiru kunis uummata biratti argamuun onnidha ture. Garuu jidduudhaatti rakkoon siyaasaadha. Daangaa fi danqaa guddaa taatee turte. Kana jidduudhaatti mootummaa amansiisuudhaan warra aangoorra jireenya wajji wal dubbachuudhaan artistoonni akkanaa akka Ali Birraadha. Akka biyyatti galan Shantam Shubbisaa fa'aan. Artistoonni gurguddoon biyyatti akka galan wanni gumaacheetiin jira. Amma namoonni tokko tokko jarri kun biyyatti galuun bu'aa akkam akka buuse osoo hin beekne karaa biraatiin warri ilaaluu jira. Biyya ofiitti galuun akka hawaasa galuutti warri odeessaa ture illee ni jira. Booddeemuuf qaanfatan malee. Amma warri akkanaa warri Ali Birraadhaa gaafa biyyatti galan biyya keessatti dhaloota har'aan tana jiru kana fakkeenya akka argatu. Nama if duratti ilaalan, nama jala deeman. Dhaloonni keenya argachuu waan guddaadha. Hawaasa keenya tokkoomsuu keessatti, walitti qabuu keessatti, dargaggoo keessatti miira gaarii aartiin hawaasa tajaajilu, hawaasaaf dhaabbachuu, hawaasa jaalachuu akka ta'e namoota akka adeeroo irraa barachuudhaaf carraa guddaadhaatu uumame. Kanatti hedduudhaan gammade. Jara kanaa kana gara biyyaatti akka galan ani hundaa'uun amma adeeroo Ali Birraadhaa biyyatti akka galu qofa osoo hin taane mana akka argatu, makiinaa isaan maltu akka argatu, mootummaan akka badhaasu kana jidduudhaatti haala mijeessee hogganoonni gaafasitti amananii akka qubatu, qe'eesaatti akka qubatu taasifamuunsaa artistoonni adda addaa yeroo dhukkubsatan deeggarsi wal'aansaa akka taasifamuuf haala mijeessuudhaan namoota hedduu akka gargaaraman tattaafadhee milkaa'uu kiyya hedduu
na gammachiisa. Artistoonni keenya namni ni dhibamaa ni dhukkubsataa ni du'aasi nama waan ta'eef. Kanarrattis ani amma ijoolleen teenya baay'een yoo namni waa ta'e anatti bilbilu yoo namni du'e natti bilbilu ka'ee seenaa warra namni tokko natti qoosa. Natti qoosa. Hoggaa artistoonni du'an siitu dhaabbatee seenaa haasawa. Tateetii yoo qopheeffattee naan jedhu. Amma ani waan akkasirratti maaliif artistoonni faaya, artiin faaya ijaaban ija uummataati. Ijji sun hoggaawanii taatu kabajaadhaan gaggeessuun dirqama waan ta'eef halkan guutuu taa'eetiin seenaa sanis barreessee akka gaggeeffaman haala mijeessa. Amma Adeeroo Alii Birraadhaa hoggaa rakkoo hamaa keessatti walumaan turree ji'a tokko guutuu sakaraan itti dheeratee hedduu rakkatee yeroo akhiramu kar tokkoon seenaa isaa dheertuu seenaa dheeraadha san barreessu kar tokkoon muuziqaa tokko sirba tokko isaaf Qamarii fi Muktaar Adeeroo wallisan yeroo tokkotti hojjechuu beektaa yeroo tokko humna hin qabne sin dhufu. Amma hoggaa wanneen sin dhuftu gadda dhiiseetiin amma akkama waan kana gaggeessina. Hirriiba malee taa'ee muuziqaas baasee waan sanis barreessee afaan lamaan dhiheessuu kiyyatti hedduun gammada. Warri immoo dhaabbatee Adeeroo Alii Birraa gaggeessaa sanarratti waan bal'aa seenaa isaa dubbadhe san taa'ee dhageeffatuu dadhabee aboomaan hundeessite warra jeerti. Warri galata namaan beeyne warra akkasillee jira. Silaa guyyaa guutuu guyyaa sana waa'ee isaatu dubbatamee isaaf nama malu nama sanii ol maluuf. Kanaaf jecha ani warra akkasiitiif waan barbaachisu waan hin danda'u godhuun kiyya dirqama jeetiin hammaan lubbuun kiyya jirutti ijoollee teenya bira dhaabbachuun gargaaruun jajjabeessuun dirqama kiyya. Hayyee galatoomii alla maganii ammallee umrii dheertuu rabbiin sifaa kannoon jaa hangama kiyya waan hin jechuu danda'u kana qofa waan ta'eef Adeeroo ati gaa dubbisuudhaan silaafuu wanni ati barreessitu akka dubbistu ni beekama. Ani immoo qaamaanis dhufee laayibirarii kan kee hunda daawwadhee waa hedduun beeka waan ta'eef namni egaa ammaan tana keessattuu gorsan jeemi jalqaba irratti hoggaan hin jalqabu. Ta dubbisuudhaan ammoo tafardiiti. Dhugaadha. Tafardiiti. Dhugaadha. Tokko akkamitti obsa argatee namni dubbisuu danda'a. Umrii kana guutuu waan safaadhaadhaan miti ganna 48 jechuun bar ajaa'iba. Kana hunda keessaa tokko obsa akkamitti argachuu dandeenya. Kitaaba ati dubbiste keessa immoo mee takka irraa nu haa'e nu affeere yoon sin jee hundarraa jaalatu takka nu affeere har'aan tana. Amma waa dubbisuun laayibirariin guddaan kitaaba. Even yuunivarsiitiin guddaan laayibirariidha. Manni kitaabaa yuunivarsiitiidha. Ifii isaatiif. Kitaaba dubbisuun bara ammaa kana keessatti bara teekinooloojii keessatti waa dubbisuun ifiin if barsiisuu ifiin digrii fi diploomaa maal waan maqaan jedhamu kana kan argachuu baattus ka kanaa olii ifii keetii if uwwisuudha. Kabbaa beekumsaa uffachuu jechuudha. Kanaaf jecha waa dubbisuun dhaloonni har'aatiif wanni hin dhaamu. Please osoo hin barreessine dura dubbisaa. Waan barnoota mana barnootaa barattan kitaaban
jiru kitaabban barsiisaan barnoonni kennu. Sanirratti dabalataan waan biraa waan sammuu keessan cimsaa dubbisaa. Kitaaba dubbisuu jechuun waan barreeffame hunda dubbisuu jechuu miti. Filadhaa. Kitaabaa fi hiriyaa filachuu barbaachisa. Tokko hiriyaan allaattiidhaa raqarraan si geessa. Hiriyaan jaldeessaa hallayyaa si geessa. Kitaabninis har'aan tana gosa adda addaa barreeffama. Kanaaf bilchaataa waan sammuu qara waan nama guddisa kanarratti xiyyeeffadhaatii dubbisaa yeroo kennaa waan akkanaatiif. Sooshaal miidiyaa irratti wanuma bilbila irratti lallaalaa halkanii guyyaa itti ooltanii itti bultan kun achi keessaas wanni maan beekumsa jedhamu kunis jiru. Kitaabbanis jiru. Waan arrabaa fi baacoo fi waan yerumaaf si kofalchiisuuf yeroo kee si saamuudhaaf baay'inaan jiru kanarratti xiyyeeffattanii yeroo keessan hin gubinaa. Hayyee. Waa tokko ilaaluun gaariidha. Garuu waa dubbisuu irratti xiyyeeffadha waan gaarii dubbisuu irratti. Waa dubbisuun tokko sammuu gabbisa. Sammuu misoomsa. Lammaffaa bara ammaa kana waa dubbisuun amma hafuura fudhachuuf yeroo gaarii dabarsuudhaafis booharuudhaaf gammaduuf si gargaara. Manguddoo waggaa 200-300 dura turan sanii wajji bara kitaaba irratti ol argita. Warra manguddoota durii wajji wal barta. Yaada dur, yaada har'aa, yaada boruu kan argatta. Kanaaf sammuudhaaf ni gargaara. Karaa biraatiin ammoo yeroo ammaa kitaaba dubbisuun qoricha. Namni mataan dhukkubu. Namni yaadni weerarse kitaaba gaarii yoo dubbiseen irraanfata. Kanaaf jecha kitaabni gaariidha. Kitaaba filadhaa. Kitaaba gaarii dubbisaa. Warri barreessus dura kitaaba baay'ee dubbisaa. Waan adda addaatiin gamaa gamana laala. Kitaabban bilchaatoon nama bilchaataadha uuman. Kanaaf irratti eeguun warra kitaaba dubbisidhaan if bara nama nu keessa jiru. Amma gaazexeessota dur keessa ilaalimma Shawaaronni Mangistuudha. Kutaa 4 turte. Kitaabonni dubbisus akka nama yuunivarsiitii dhaasanuu yuunivarsiitii ammaa sun ta'e nama yuunivarsiitii cimaa keessa bahe akkasitti sammuun isiidha. Yaasuma fakkeenya fudhachuu dandeenya. Warri akkanaa hedduudhaatu jira. Kanaaf namni waa dubbisu ni cima. Yeroo isaa bakka malee hin deemu, bakka hin taane hin deemu, bakka isaa fi malle keessatti yeroo isaa hin qisaasu beekumsa kuusata. Kanaaf jecha kanarratti xiyyeeffachuun hedduu gaariidha jechuun qaba. Dhaloonni waan hin taane dhaloonni har'aan tana horatamuu qabu dhaloota hojii jaalatu, dhaloota biyya jaalatu, dhaloota kontineesli yeroo hunda if guddisuu irratti xiyyeeffatu kan waa hunda irratti waan gaggaarii hunda irratti dalagaa irratti hojii irratti ogummaa adda addaa irratti dorgamee mo'atu. Yoo biyya keessa jiraates yoo biyyaa bahes bakka hundatti abaluu jira jedhamee kan filatamu kan hojjetee waa tirfees karaa nagayaatiin karaa sirrii ta'een karaa akkaataa amma dabaree mul'atutti har'umaan tana ammumaan tana fuudheetiin amma ilma dhalchaa akka jechuudha. Ammumaan waa jalqabee waa hunda har'uma naa ta'uu malee jedhee karaa qaxxaamuraatiin waan babadii keessa seenuu kanarraa if qusachuu dhawaataan guddachuu tattaafatanii guddachuu dafqa ifiitiin beekumsa isiitiin guddachuu biyyaas guddisuu maatii gargaaruu kanarratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Kana ala wanni jiru har'a booda
wanni nurraa eegamu akkanani laalutti garaagarummaa jirus karaa nagaatiin furuu waan humnaan deemaa lagachuu dhiisuu ka kana keessa jirullee qaxabjee yaadee mee karam wayya yaadee karaa nagaatti deebi'u waa hunda ilaaf ilaameedhaan marii marabbaadhaan fixachuu dursuu manguddoo kabajuu yaada manguddoo yaada hayyootaa yaada abbootii amantaa fudhachuu kanaan ummata jaalachuu saba kamuu haa ta'u nama akka namaatti kabajuu jaalachuu waliin jiraachuu aadaa keenya duudhaa oromummaadhaa kan ittiin beekamnu san afaaniin dubbachuu qofa osoo hin taane dalagaadhaan mul'isuu kunoo kana jarri kun uuma isaanii kana kunoo abbootii isaaniitti dhaalan jarri kun ummata keenya jarri kun yotti maxxan yotti dhiyaanne nu gargaaran nu bira jiraatan wajjin jiraanne jee sabni biraatis kan itti amanu ta'uu qabna. Nuti Oromiyaa lafa bal'oodha qabna. Itoophiyaan qofaa miti kan Itoophiyaa alaa meeqaan nu keessa jira. Kana hunda kabajaadhaan jaalalaan jiraata. Kana caalaa akka wal amantaan uumamu wajji jireenyi gaariin akka uumamu waliin taanee akka ol qabanne biyya teenya akka guddifannu kanarra xiyyeeffachuun gaariidha. Waan xixiqqoo fi waan dabree fi kana kaasanii yeroo hunda gara booda yaaduun booda nama hambisa. Kanarraa if eeguun gaariidha. Dalagaa irratti jabaachuu, barnoota irratti jabaachuu, warri barnoota osoo hin baranne waraqaa sobaatiin, digirii sobaatiin kanaanin jedhee waraqaa laalu waraqaa jechuun digirii dippiloomaa jechuun xalaadha waraqaadha. Waraqaadhaan barnoota jechuun waan sabni keessa jiru. Waan barate keessaa kan nama taasisu waan internalize goone waan sammuu keenya qabanne waan fudhanne sani malee waan girgiddaa irratti fannifannee digiriidhaan. Kanaafuu haa dubbisnuudha. Walumaa galatti. Akkas. Hayyee hedduu takka galatoome. Hayyuu guddaa muuxannoodhaanis waa dubbisuudhaanis jireenya keessattis namni kallattii hedduudhaan barataa mire sirrallee waan beeku. Kanaafuu gaafiin tiyya yeroo hundaadha. Adeeroon maaliif kitaaba takkullee nuuf qopheessee nuuf maxxansiisee hin deemne? Maaf waan hin keenye? Yeroo hunda istiidiyoon alatti si gaafadheetiin beeka. Har'a garuu ummata fuulduratti si gaafadha gaafii tana. Gaafii kiyya qofa waan hin taaneef jechuudha. Maaliif? Waan ati irraa haasawitu nama seenaa beekta, aadaa beekta, aartii beekta, afaan beekta. Wannummaan beektuu hedduudha bara. Yeroo tokko waniin aaruuf osoo namni barreessuu qabu jiruuti namni kaan waa bobbocolaa jira laata jeetiin aara. Jira malee. So maal jettamee kanarratti ati? Kuni ani kitaaba barreessuun waan na dhibuu miti. Bara kanaan dura kitaabota gara 6 barreesseetiin lafaa qaba kan hin maxxanfameen. Yeroo kitaaba kana yeroo daddaftee harkaa baasuu baatte sammuun kee bilchaachaa hoggaa deemu dheedhii faata. Waan akkasiin mudatee jira. Gaarraan tan Ibrahim Haji lubbuudhaan hin jiru. Rabbi rahmataa godhe. Isaa wajji kitaabaan gaafaan dhukkubsadhee onnee baqayfamuudhaaf biyya alaa deemu kitaaba tokko kan maxxanfamuudhaaf qophaa'e yaadni isaa yaadni irratti barreeffame sun deebi'ee ana wajji waan wal dideef hiroo tokko waliin yaabeetiin ibiddaan gube. Fuula 560 kitaaba 6 amma lafaa qaba. Eegaan amma onni ta'e kana booda yeroo hojiinis karaa adda addaatiin jira. Akka dursanitti barreessuudhaaf yeroo hin arganne humnaas hin arganne
amma beekumsaan qabu kana kan bakka kana booda hujummaan kiyya uga biraa jiraachuun qabu. Amma bakka bu'ummaa uummataa kana yoo umurii hirkadhee kana xumure hojiin koo hammaan danda'u osoo ijji xiyyaas jinis na dhukkubaa jirti dullumtii karaa adda addaatiin na seenaa jirti onneedhaan na seentee gaawwanne operaasyoon ta'e amma ijji xiyyaa osoo akka laalan kanaa miti waan adda addaa jira. Kanaaf ammaan tana waa barreessuu irratti xiyyeeffadheetiin jira yeroo gabaabaatti waan mul'ate jeetiin yaada. Kan bira karaa biraatiin garuu wanni inni miidhaan dabarsu beekaadhaatiin waan hunda dubbadda. Waan adda addaa miidiyaa irratti hoggaan dubbaddu warri ijoolleen yuunivarsiidhaa warri waan inni dubburraa ka'anii kitaaba barreessan jiru. Peepparii adda addaa irraa warri natti himu. Warri moona dhufanii yaada qooddatanii deemus. Seerumaan si gaafatanii. Na gaafatanii qoodaatiin jira namaaf. Kitaabota nama hedduudha. Kitaaba na fidanii editiin godhaan sirreessaa ni gargaara ijoollee ta'e. Kunis anaaf akka hojii guddaadha. Wanni danaa namoonni tokko tokko akkanumatti beekaanis anuma warra jedhus jira miti waan hin taane hojjetus jira. Warri immoo yoo nama waan kanatti dhiyaatu nama yaada isaa kana beeku nama barasa jiraate yookiin nama dubbise namni na biraas dhufu hedduu gargaaraatiin jira dogongoraanis ijoollee teenyaas eegaatiin jira. Amma waan kana kaasee asirratti hedduu dubbachuun hin barbaachisu. Amma kitaabni waggaa barraa'e jechuun nama tokko tokkoof wanni barraa'e kun kan dogongoraatis waggaa barraa'e dhaloota hin beekneef dhuguma fakkaata. Amma akka ati jette an barreessuu dhabuu kiyyaan wanni uumamee jira. Maqaa abdii qopheedhaatiin kitaabni barreeffame baay'ee seenaa borcee jira. Nama saniif waan maluu miti. An wajji turre gaafa niitii isaa ta duraa fuudhu miliseen isaa miizeen isaati sana wajji galla turre wajji jiraanna turre osoon an jiru waan hin qilleensarra dubbadhufaa fuudhanii gamaa gamana gaggargalchanii waan hin jirre wanni godhanii waan barreessanis jiru warri kanaatis jiru kitaabota adda addaa irratti ni arga. Kanaaf daddafii namni naan jees jira. Namoonni baay'een yaada kana ni kaasan. Kanaaf anis dhalootaaf waan fayyadaa yaadannoo fi dhaammannoo kiyya kaayuun kiyyanaaf. Hayyee hedduu takkaanaaf jiraadhuun siin ja'a. Keessa hayyatu waan tokko deddeemaa yeroo hedduu waa'ee maatii isaa hin dubbatu adeeroonii. Yoo irra haasa'itee yoo rakkoo hin qabaanne. Ani osoo atiin dhalatiin bara 1970 haadha warraa atiyya fuudhee Luleekaa Zakariyaa jedhamti achuma Calanqoo ganduma keenya warruma keenya fuudhee ijoollee lama Liinaa fi Leencoo irraa horadhee booddee rabbi jennee adda baanee yeroo dheeraa achi booda kophaadhaan ture. Amma immoo deebi'ee dhukkuba kiyyaa kanaa wajji ol qabatee amma haadha warraa nin qaba. Fariyaa jedhamti ogeettii fayyaati. Ishee wajjin hin jira. Kanuma. Hayyee rabbiin walitti sinaa jiraachisu ijoollee tanteellee waan an hanqisee atirra kaayuu barbaaddu yoo jiraate hireen kunootiin jechuu barbaada. Ani wanni nin jechuu barbaadu asirratti giiftii tiyyaa obboleettii tiyya intala tiyya amma gaa namoota akka sabaatti sooranne jennee ittiin boonnu keessaa tokkosi. Fakkeenyi dhaloota ammaa fakkoonni dhaloota ammaa tokkosi. Ijoollummaa teetiin barattee amma maastarsii barattee kar tokkoon ijoollee waraadhaa kar tokkoon kitaaba 4-5 barreessitee jirta. Dhaloonni kanarraa
warra irraa baratu keessaa tokkosi. Fakkeenya dhalootaati. Har'aas miidiyaadhaan ijoollee teenya barsiisaa jirta. Seenaa keenya, muuxannoo keenya uummanni kabaru hojjetaa jirta. Kanaaf atis jiraadhu, jabaadhu yaada jedhuun qaba. Galatoomii adeeroo hiyyaa. Yerootu nama daangeessa malee wanni irraa haasofnee fixuu hin dandeenye hedduutu jira. Garuu yeroo nama daangeessaa har'aaf deemallee jaanii mitiree meeqmaaqsaa jira. Osuma mi'aawuuti daboolanii yookaan qadaadaniitiif irra kaayanii jaanii rabbiin umrii nuuf dheereessee adeeroo keenyallee fayyaa guutuu wajjin waan niyyate keessattuu kitaabaan wal qabate nuuf maxxansiisee barreessu ni barreeffama. Barreeffamoota hedduu akka jiran quban qaba. Garuu maxxanfamee akka kunoo akkanatti sheelfii irratti akka keenyu rabbiin niyyaa keenya akka nuuf godhu abdii guddaadhaan qaba. Umrii dheertuu fayyaa guutuu wajjin siyaa kannuun siin ja'a. Jiraadhu beekte diinya. Ati baay'ee si jaalladha. Dhugaa qabatuudha. Adeero. Hayyee. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'eeti isiniif dhaleeffamaatiin ture. Keessummaa xiyyaarraa naman baay'ee jaalladhu, naman baay'ee kabaju, namootaan akka fakkeenyatti fudhannu keessaa nama tokko. Dooktara kabajaa, aartistii, gaazexeessaa, hayyuu seenaa, afaan, aadaa kabajamoodhaa miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan ta'e anigaa akkuma duratti isiniin je'e adeeroo je'eetiin isiniif haasofsiisaatiin isiniin je'e. Kanaafuu waa hedduu irraa akka baratan abdii guddaadhaan qaba. Yaada qabdaniif immoo har'a keenya banaadhaa. MS dursuudhaan 83 30 takkaan nu biraan gahan dhaamsa kiyya YouTube kiyya Maayaa TV show immoo like subscribe share gochuu hin dagatina. Waa hedduu irraa argattanii waa hedduu irraa baratan jechumaa fi hamma torbaanitti nagayaa ta'a. Galatoomaa.